nama hinaafe ani yoo namni galu hinaafa wallahi namatti hinaafa garuu nama galu yoo argu hinaafa hedduun na qaba. Maal isiniif fakkaate waan biraa osoo hin taane jibba nama sanii osoo hin taane dhugaa rabbi anuma yoom galaa anuma akka nama kanaatitti yoom galaa waan jiru na dhagama. Ana akka keessan kaleessa deengadaman hambaan wallahi an bubbulee jira biyya namaa kana keessatti umrii keessanaa tokko waan isin ajaaburra haga maatii kiyya biranteen as akka ta'aa jiruuf beekaa jira jechuudha. Rabbiin na halaafisu mee rabbiin nagaa si haa galchu naan jaa hundi keessanuu namni sagaleen xiyyeetan isin bira geette tarii rabbiin isinirraa dhaga'uu danda'a waan ta'eef hunda keenyaa yoo rabbiin nagaa haa galchu. Karaa ibsishaa fi maakii ammoo rabbiin nagaa walitti haa qabu. Wallahi nama wal jaalate eenyuyyuu taana eessaayyuu taanaan rabbiin warra nagaa wal argee nagaadha halaalii wajjin jiraatu sanaa taasisu. An miidiyaa kana irraa jaalala miidiyaa kanatti amanu garuu ammoo abbaa yoo kunuunfate jaalalli miidiyaalee jaalalama jedhama. Fakkeenya isinii fudha Hamsaa Faasheetti akkuma ijoollee kana biyya garaagaraa irraa jaalala waliin qaban garuu yeroo dhiyoo keessa nikaa hidhatanii yeroo dhiyoo keessa walitti dhufanii yeroo akka waan dhugaa rabbi jaalalli isaanii nama hinaafsisa jechuudha. Jaalalli isaanii miidiyaa irra hin jiru miidiyaa irraa galchanii gola keessa waliin jiraataa jiran jechuudha. Wallahi maashaallah tabaaraka rahma rabbi wajjin haa bulchu. Jaalala jechuun bultimmaan wanni jedhamu kunuyyuu isa kana. Isa miidiyaa irratti eegee ofii raasan osoo hin taane, isa miidiyaa irra jaarsa himata osoo hin taane, isa miidiyaa irra jaarsa faarsa osoo hin taane, jaalala jechuun kan mana keessatti seeraadhaan bifa bareeduudhaan bifa fakkeessaa osoo hin taane, bifa nargii osoo hin taane bareedu waliin jiraatudha. Ijoollee sanii rabbi wajjin haa bulchu. Dhiyootti nama gidduu isaaniitiin nama isaan fakkaatu isaan caalaa waa hundaan bakka qabu rabbiin gidduu isaanii haa baasu. Ibsishaadhaa fi maakillee ana fobboleeyyan homaa wanni isaan naaf godhanii jiru akka dhuunfaa kiyyaatitti. Garuu ijoollee Oromooti, ijoollee biyya tokkooti, akkasuma ammoo ijoollee saba takkaatti walumaa galattu rabbiin walitti isaan haa qabu. Rabbiin dhugaa isinii himu ibsaan kun jechuun waan nan dinqisiisu keessa samuuna kana dhagaan obboleettii keenya maakirra darbataa turan osoo gariitti dheessee biraa kuta. Dhugaa rabbi isiniin jedha dheesseetuma biraa kuta baafate tana ibaluun tan akkasii akkana goote waa meeqa jedhanii jiran jechuudha. Intalli kun yeroo baay'ee namni irra duula. Maal fakki irra duulan inni hin beeku. Wanni nama ajaa'ibamu jechuudha. Ijoollee mukutaa Harargeetu irra duulallee harka caaluun jechuudha. Isaanuma sababa addaa yeroo baay'ee. Maaliif akka isaan gaccabsuuf deemani? Rabbi naa beeku tarii hinaaffaaf ta'a. Tarii sadarkaa kana akka isiin geettuu akka sadarkaa kana isiin jabaattee geettuuf ka ta'ullee waa tokko isin himu. Oduun namaa kun bakka lama qoodama. Takka si jabeessa. Yoo ati oduu san bakka kennuufii baatte. Oduu san bakka kenniteef taanaan si balleessa. Jireenya kee si hadheessa. Kararraa si gata. Garuu ati ammoo oduu namaatiif bakka kennuu baatte dantaa nama hin qabu. Ufiif jiraadha jireenya kee jiraataan jira. Jettee gaafa ati xiyyeeffatte oduun namaa dhugaa rabbii oduun namaa bakka si geessiti. Si jabeessiti. Irkoo siif taati yoo ati gurra takkaan dhagaatiin gurra takkaan gadi of keessaa baaste jechuudha. Garuu ammoo gaafa ati mana gola keessa ol deebitee maa akkana naan jedhanii jettee gaafii ofirra keette jireenya keetu bada. Jireenya keetu si gulgulaa'e namaa gadi si godha jechuudha oduun namaa. Kanaaf obboleettii tiyya ati waan nama taateef dhalli namaa kun sirraa dubbata. Dhalli namaa kana taa'ee mee biyyumatti jechuudha. Biyyuma isinii jalqabam waggaa 10 yoo geettanirraa isinirraa haasan. Waggaa 10 keessa fuun warra shamarranii waggaa 10 gaafa geenne waggaa 10 mucaa ollaa keenyaa wajjin yoo nu argan mucaa ollaa keenyaarraa nurraa haasan. Mucaa mana barumsa tokko wajjin baratu yoo nu argan isarraa nu haasan. Mucaa fira kiyyaa tokkorraa yoo na argan isarraa na haasan. Intalli baluu akkas taate intalli baluu asiin baate intalli walumaa galatti ati waggaa 10 irraa oduun namaa sitti eegala jechuudha. Waggaa 10 irraa intalli durbaa yoo taate intalli ebalu akkas taate malee akkas gootee siiniin jedha waan gaarii irraa maqaa keenya kaasan jechuun warra shamarranii. Osoma isaa akkana taate osoma isaan kana jijjiirte ila dhiira kaan gatte ila dhiira kaa hoteela jirti ila dhiira kaa wajjin mana siree jirti siin jedhanii quba sitti baasan biyya namaa biraa deemte jechuudha. Biyya namaa biraa deemte isa ammallee achuma taanii sirraa haasan. Isaan
ammallee mataan sirraa haasan. Ati ammoo jechuudha oduu isaanii dhaga'uu diddee biyya namaa deemtee uf jijjiirtee maatii kan jijjiirtee mul'ata bareeduun biyya galta jechuudha. Isa ammallee mataan sirraa haasan. Ati tun ammoo eenyudha? Isa warra oduu hin dhageenyedhaaf. Isa warra oduu namaatiif bakka hin qabnedha. Warra arrabaa si darbatullee ofirraa deebisuudhaa dandeettee takkaa jilla cal'isuudhaan. Anammoo nama na arrabsuu cal'isee hin danda'u dhugaa rabbi. Nama na arrabsus lama godhee deebisaafi. Maaliidhaaf isin fakkaate nama na arrabsu qaamaan yoo na argee na arrabse inni na arrabsu maaliidhaaf akkaataan itti isaa itti na arrabsa waan hin jirreen namni na beeku na arrabsu. Namoonni hin beekne na arrabsa malee nama keessa kan koo hin beekne na arrabsa malee namni na beeku na arrabsu wana. Sillee si arrabsuu dhabuu danda'a. Jeenaan nama si beeku jechuudha. Maaliidhaaf guddisa ati irra guddattee hin beekanii haala ati amma irra jirtu hin beekanii ati nama akkamii akka taate ati uf beektaa namni sun si beekuu danda'a jechuudha. Ammoo namni na arrabsuu jettee ati ammoo harka dhibba keessatti wani ufitti uf dhaabduuf hin jiru jechuudha. Si arrabsanii arrabni si jabeessa. Akkas obboleeyyanti oduu namaa hin dhagina. Oduun namaa yoo nama harcaaste malee keessaa jireenya bultii keessatti yoo adda asii fageessite malee yoo jidduu keessa mancaaste malee yoo bultii keessa hadheessite malee oduun namaa abadan bakka namaan hin geettu. Bakka namaan hin geettu akka bakka hin geenne si gootillee hidha si kuttillee. Kanaaf oduu namaatiif bakka hin jedhin abbaan fedhe waan fedhe isinirraa haa odeessu. Ati ufiif jiraadhu. Jireenya kee ufiif deebi'e. Akkasuma ijoolleen keenya namni akka kiyyaa kun hururee biyya namaa kana keessa gubatee wallaahi waa meeqa ta'e dhukkubsatee maadiyaatii akka kiyyaa kana fuularraa isin yaa'ee jireenya isin wallaalchise jedhu kana rabbii warra nagaan biyya ofii diggalu nu haa taasisu hunda kennaayyuu. Nagaan galan biyya namaa tana keessa wanni akkaan guddoo wanni akkaan jaalatamtu nagaan galuudha. Warra nagaan galu nu haa taasisu. Isinillee isin haa taasisu. Ijoollee tana ammoo rabbiin dhiyootti osoo hin turin osoo hin buleen rabbiin karaa halaaliitiin karaa bareeduudhaan karaa khayriitiin karaa rabbiin jaalateedhaan rabbii isaa walitti haa qabu. Inshaallah dhiyoodha isinillee warra jaalattanii dhageenyarra koo abbaa manaa koo ilmaan koo haadhaaf abbaa irraa kaqa hiyyaa kun fagaatee biyya namaa jiru warra nagaadhaan galeetiin haadhaaf abbaa ofii kaddamatullee rabbiin haa taasisu. Qaataa arabaa kaddamna qaataa arabaa ergamna amma ga'e osoo ofiillee ergamne dhugaa rabbii osoo ofiif jiraanne kaqa kiyyaa kun hedduu jira waan ta'eef kaqa kiyyaa kun baay'ee jira. Amma warra ofii deebi'ee ofiif jiraatu rabbiin haa taasisu. Qaata namaaf jiranna qaata namaaf dadhabna qaata namaaf dhukkubsanna miidhamnee jirra waan ta'eef kanuma isiniin jedha ijoollee teenya ammoo rabbii waliin haa qabu yeroo dhiyootti maakis ta'ee ibsaas ta'ee rabbiin ijoollee babbareedduudha ijoollee silaa wal biraallee babbareeddu rabbiin jidduu keessanitti barakaa haa qabu ijoolleen nana hunda keessanuu isin jaaladha nagaan jiraadha. Assalaamu alaikum.